Ashama kam jirtu hordoftoota keenya kuni Odesaalee Odesaalee Ispoortii maddeen garaa garaarraa isiniif qindeessine qabannee dhiyaannee jirra nu faana tura. Manchester United fi Newcastle United taphataa sarara fuulduraa lammii Sloveeniyaa ganna 22 Leipzigiif taphatu Benjamin Šeško bitachuudhaaf wal dorgommii irra akka jiran Game Times gabaasee jira. Amma ammaatti fedhiin taphatichaa garee kam akka ta'ee fi gareen kam irra caalaa taphaticha fudhachuudhaaf dhiyaatee akka jiru wanti ibsame jiraachuu baatus Newcastle sababa barana Champions League Awurooppaa irratti hirmaachuu dhabuu Manchester United carraa taphatichaa amansiisanii kan ofii godhachuu guddaa akka qaban xiinxaltoonni Odesaalee Ispoortii gabaasaa jiru. Akkasumas Newcastle United sababa taphataan cimaan sarara fuuldura isaanii Alexander Isak garicha gadhiisuu akka barbaaduu fi gama Liverpool deemee Anfield Roaditti taphachuu akka barbaadu erga beeksiseen booda Benjamin Šeško gatii kamiinuu ni mallatteessifatu jedhamee eeggamaa jira. Goolii eegaan Arsenal duraanii Aaron Ramsdale garee isaa amma Southampton irraa gara Newcastle Uniteditti liigiidhaan taphachuudhaaf waliigalee jiraachuu Sky Sport gabaasee jira. Goolii eegaan lammii Ingiliiz ganna 27 kuni filannoo bittaa taphataa dhaabbataa Newcastle ta'uutiin gara dirree St James Park Newcastleitti kan imalu yoo ta'u har'a qorannoo fayyaa dabalatee wantoota hunda ni xumura jedhamee eeggama. Taphataan sarara bitaa fuulduraa lammii Colombia Luis Diaz abjuun isaa Bavaariyaanotaaf taphachuu milkaa'ee jira. Bara 2022 garee Portugal Porto irraa gama Anfield Road dhufuudhaan Liverpooliif taphachaa kan ture taphataan dinqisiisaan sarara bitaa fuulduraa Luis Diaz dhumarratti Bayern Munichitti makamuu danda'ee jira. Kanaanis Allianz Areenaatti waliigaltee waggaa 4 hanga bara 2029 isa tursiisuu mallatteessee jira. Liverpooliif walumaa galatti tapha 148 kan taphate Luis Diaz goolii 41 fi kubbaa gooliidhaaf ta'u 16 hiriyoottan garee isaatiif mijeessee kennee jira. Turtii isaa waggaa 3 keessattis geeba 5 mo'achuu danda'ee jira. Taphataan sarara gidduu ganna 32 lammii Switzerland Granit Xhaka Bayer Leverkusen irraa gara Sunderlanditti deemuun isaa beekamee jira. Taphataan Arsenal duraanii kuni bara 2023 Arsenal irraa gara Bayer Leverkusen kan deeme yoo ta'u achittis ga'umsa gaarii agarsiisuun Bayer Leverkusen waliin geeba Bundesliga Jarmanii dabalatee geeba 3 mo'achuun isaa ni yaadatama. Amma ammoo garee beekamaa Ingilizii barana liigii lammaffaa irraa gara Premier Leaguetti kan ol guddate Sunderlanditti yeroo miliyoona 17 kan gurguramee fi waliigaltee waggaa 3 achitti isa tursiisuu danda'u mallatteessee jira. Murarratti Chelsea taphataa sarara duubaa ganna 19 lammii Neezerlaand Jorel Hato Ajax Amsterdam irraa gara Stamford Bridge fiduudhaaf waliigaltee irra akka gahaa jiran beekamee jira. Egaa hordoftoota keenya Odesaalee Ispoortii maddeen garaa garaarraa raabsiniif qindeessine kanuma yeroo gaarii.